Siyaasa biyya kanaa keessatti wanni ani jibbu tokko jechoota afaan Amaaraatiin madamsas jedhamu tokko balleessuu waan rabbi uume tokko namni balleessuu hin danda'u. Fedhii uummata keenyaallee namni bakka bu'eetiin uummata keenyatti himuu qabu. Uummanni keenya ofumaa beekuu qaba. Namni hiyyummaadhaa fi durummaan uumaa rabbiiti. Hiyyeessa Habashaatis haajiin hin gargaaran. Cunqurfamaa Oromootis hin gargaaran. Cunqurfamuudhaa fi hiyyummaan waan adda addaati. Hiyyummaan uumaadha. Cunqurfamuun ammoo waan namni dalagu. Haajiin cunqurfama falmatan malee cunqurfama namaadhaa hin falmatanii kanarraa waan taateef ilma namaa hundaa tokkuma irratti ilaalanii haa ta'u garuu Oromoon akka tokko ta'u osoo ganda gandaan addaan hin baasin har'a gandummaan irra latti kun ajaa'iba natti fakkaata. Haajiin Arsii keessaa ka'anii Baalee keessaa ka'anii Macca dhufanii warra Maccaatiif warra Tuulamaatiif walitti hidhamanii tokkummaan Oromoodhaa akka dagaagu nama karaa saaqeedha hajaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf amma waa'ee tokkummaa isaaniidha. Tokkummaa isaanii irratti galmeessan kan kitaaba kana mata duree godhee barreessee bida tokkummaa Oromoo hundeessuudhaaf qoonni Haja Adam maal akka ta'e kitaaba kana keessatti barreessee jira. Kun seenaa isaaniiti. Seenaan isaanii asiin dura waan garaa nu baate garatti deeffadhee jedhan waraqaa itti isaan nyaatan san irratti hundaa'eetiin hin bahee amma muuti fooyya'eetiin bifa kanaan bahee. Hayyee odeeffannoo hedduu nu biraan gahaa jirtu. Itti aansuudhaan mee dhaggeeffattoota keenyaafis waa garaa nu baate garaatti nu deebite maaliif jedhani Haajii Adam Saaddoo yeroo sana osoo kana nu ibsitani. Wanni barreeffame sun gara lamaa barreeffame. Waraanni bilisummaadhaa Baalee keessaa lolu karaa kibbaa kan jeneraal Waaqoo fa'aa fi Alii Jabbii fa'aan hoogganamu ture. Karaa bahaa ammoo kan Huseen jeneraal Huseen Bunee fa'aan hoogganamu ture. Humni waraanaa lamaan kun hundinuu yaada isaanii barreeffatan. Yaada uummata Baalee ol jiru warra Tuulamaatii fi Maccaa fi Tuulamaa kanatti beeksifachuu barbaadantu jira. Wanni sun ammoo walitti hidhama uummata bahaatii fi uummata giddu galeessaatii fi uummata dhihaa kana akka ta'utti barreeffame. Waraana isaan deemsaa jiran san keessatti ilmaan Oromooti gaafsanillee Haile Sillaaseedha waraana taateetiin kan lolaatiin jiru. Qabxiin guddaan tokko ilmaan keessan ka waraana nugusaa ta'anii nutti duulan kana bilisummaadhaaf qabsaa'aatiin hin jirra ilmaan keessan nurraa dhaabaa. Isaan ajjeesuun illee nutti hammaata. Ofitti dhiisuun illee nutti hammaata nurraa dhaabaa kan jedhu as keessatti kunoo qabxiidhaan hin jiranii kitaaba kana keessatti. Kanatu barreeffamee Haja Adamitti kenname. Kanaan ala ammoo Haja Adam gurmeessa waldaa Maccaaf Tuulamaa Baalee keessatti bakka bu'aan isaanii. Namoota baay'ee gurmeessanii turan. Alamuu Qixxeessaa fa'aa wal arguu turan. Namoonni Taaddasaadhaan mana eegaateetti walitti dhufan. Qaama namoota walitti dhufaatiin turan Alamuu Qixxeessaa fa'aa. Jeneraal Taaddasaa Birruu jechuudha. Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa, Maammoo Madarmee fa'aa kanneen walitti dhufu turan. Kanneen waliin walitti hidhannaa qaban. Jeneraal Taaddasaan hagaanuma isaan eega miseensi ta'anii dirqama kan fudhatanii Baaleetti gadi deebi'aniin booda Jeneraal Taaddasaan miseensa Maccaaf Tuulamaa ture. Oduudhaan wal beekan nama Oromoo jeneraal Oromoodhaa kan ta'e tokko kan uummanni akka baratu masarratti walitti jiran san federaal saraawitii san barsiisa ta'uu isaadha. Namoota waliin turan kanneen irraa hubachaatiin turanii haga isaan Baalee turan ammoo Jeneraal Taaddasaan dhufee
maccaa fi tuulamatti miseensa ta'ee miseensas biras darbee hoogganaa ta'uu danda'e. Ayyee. Bareeda. Yeroo kamii obbo Hajiin qabamanii icciitii sanan baasuudhaan hin liqimsanii akkamitti? 58 waraana kamtu qabee akkamitti qabee hin jedhu uummanni kana kitaaba kana aga dubbisanitti mee ifa gochuuf maaliif dhoskanii akkamitti qabamu? Itti qabatanii gidee dhufan kana direct Jeneraal Taaddasaa hoogganaa waldaa Maccaa fi Tuulamaatiin wal arguudhaaf bilbila namarraa fudhatanii dhufan. Nama Hussein Turaa jedhan qabsaawaa tokko. Isarraa fudhatanii dhufanii Finfinnee eega seenan bilbilanii qaamaa waliin arganii akka ammaa kunoo silkiin harkaa kun jiru silkii annaatti jira. Manni Jeneraal Taaddasaadhaa waraana marfamee warratti kaartochi keessa silkii kaasaa eenyuti ani bal'uudhaan akkam jetta nama akkanaati dhaabbata akkanaa qabaa uffata akkanaa qabaa isa arguu barbaadaa'ee nama si ergina makiinaa si ergina eessan nuyi bakka amma kun immigreeshin jiru kana agar sadar minister ture bakki sun dura qaama Tukur Ambassaadhaa akkam jiru kana achitti beellamatanii si makiinaan dhufeen gaafatanii yaada ol seenaa naajiin ijjeticha farkaa qabanii yookaan deemaniitiin jedhan karaa soostinyaa poolis xaabiyaa jedhan kanatti ittiin deemanii yookaan fuulli makiinaatti wannaadhaan shakkuu eegalanii bakka mana poolis xaabiyaa san yookaan seenaniitiin jedhan dubbiin akka karaa isaan barbaadanii ta'in karaa biraa akka taates muratanii jedduma tana muratan bakka allaga yeroo ofirratti muratanii jechaadha. Yeroo ofirratti muratanii waraqicha san mana bidhaanii seenanii jedhanii hayyamsiifatanii liqimsatan nyaatanii bitatan. Bakka qaabachii ba'an immoo meetu yoo isaan sakatta'anii jiru. Jiru jechuudha. Wanni garaa nu baate garaa nu deebitee. Kana malees Taaddee Birruu waliin hidhata isaan qaban maalidha ture? Taaddasaa Birruu wajjin waliin hidhaman. Hidhaa karchallitti wajjin hidhaman. Bakka irraa Chaayinaanii Afrikaadhaa fi jettee waajjira ijaartee waajjira dheeraa sanitti haalaan bakka hin bakka jedhanitti bakki sun bakka seenaati. Bakka dhiironni keenyamatti itti hidhaman Taaddasaa Birruu itti hidhamee Adam Zaaddoo itti hidhamee Maammoo Mazammil achi keessatti fannifame har'a soodduun warra isa fannisee akka Haile Sillaaseedhaa achi keessatti ijaarame. Oromoon seenaa kana hin beektu fooqii guddaa kan argiti guddina biyyaa ta'etti laakiin Hajiin Taaddasaa Birruutiin akka wal beekan Oromummaadhaan wal beekan dur jalqaba. Osoo inni miseensa Maccaa fi Tuulamaa hin turin wayita inni warra waa barsiisuudhaa fi wal'aansoo godhaatiin ture akka Oromoo tokkotti hin beekanii jeneraal Oromoo tokkotti hin beekanii Hajiin isa dura miseensa Maccaa fi Tuulamaa ture. Kana kan beekamu ka akka Korneel Alamuu Qixxeessaa fa'aatu beekaa, ka akka Maammoo Mazammil fa'aatu beekaa, ka akka namoonni jijjiiran hunduu hin beekanii dhumarratti dhufee dhuggaa Taaddasaa Birruu itti gaafatama miseensa Maccaa fi Tuulamaa ta'ee dura taa'aa ta'eetiin hin bu'a. Hajiin achi duraayyuu dirqama fudhatanii Baalee keessatti miseensa Maccaa fi Tuulamaadhaa gurmeessuu turan. Seenaa keessatti yoo fudhatameetiin hin jedhu miseensi Maccaa fi Tuulamaa haga Baalee keessatti irra miseensa guddaa qaba. As Shawaatti bakka itti ijaarame kanatti innaa Tuulama keessatti ijaaramerraa Maccaa keessatti ijaaramerraa bakki guddaan inni miseensa itti qabu Baalee keessa. Warra Baalee san namni gurmeessaa Adam Zaaddooti. Gabaasa baatii jahaadhaa isaanii qabataniitiin hin dhufan. Waraqoonni biraallee itti dabalamee iccitiin biraallee itti dabalamee dhufan Taaddasaa Birruutti wal arguutti dhufan. Gaafsan Finfinnee dhufan Taaddasaan hin jiru. Warra lukaa mootummaatti mana isaadhaa qabatee Haji Adam Taaddasaa
silkii qabatanii dhufanii waggaa sana jaadamne dhufaniif silkii itti bilbilan warra lukaattu bannaadhee makiinaa cheekin akkas eegasanii mana hidhatetti walitti dhufanii haga gaafa murtiidhaan Haji Adamis bahanii Taaddasan illee duutitti baradamtee Haile Sillaaseen ammoo du'a sana irraa kaasee Gidooti jedhanii Harargeetti dabarsanitti haga sanii walumaan turan mamma takka turan bakkuma takka turan hagan ol beekanii jecha tokkichummaa uumuudhaaf Hajiin Baalee dhaqanii Harargee turan. Harargee keessatti akka uummanni kun tokko ta'u afoosha adda addaadhaa akka ni ijaaranne Harargee jedhanii Baalee jedhanii akka ni ijaaranne afaan tokko akka ijaaran waan tokko akka itti dubbatan Dirredhawaa keessatti Harar keessatti waan akkanaa kana dalagaatiin turan. Haji Adam tokkichummaa uummata Oromoodhaa uumuudhaaf Saawudi Arabiyaa keessatti har'a maal jedhama imbaasii Itoophiyaatitti wanna lammii Itoophiyaa waldaa lammiiwwan Itoophiyaa kan jedhan kuni Haji Adam jalqabaaf ijoollee Oromoodhaa Saa'udii keessa jiru harka isaaniitiin qabanii namni takka jedhee Saa'udii keessatti Makkatti Riyaaditti wanna bakka jiru hundatti walitti qabanii koottaa walitti ijaaramaa tokko ta'a jedhanii ijoollee Jimmaa, ijoollee Walloo, ijoollee Shawaa, ijoollee Wallaggaa sababa mootummaa kana baqatanii biyya kana keessatti barnoota argachuu waan hin dandeenyeef baqatanii achi dhaqanii achitti qaraniif akkanumaan kitaabuma qaraataniitiin hin galina asitti tokkichummaa uumaa jedhanii namni tokkichummaa sun akka inni uumamu godhee tokko Haji Adam Saaddooti. Kana keessattuu gaafa Huseen Suraadhaa qabsoo eegalee Damashq keessatti, Damaskus keessatti, Bagdaad keessatti, Gibsi keessatti inni ijoollee Hajiin Saa'udii keessaa bu'uureessan san darasoota Islaamota fuudheetiin ijaarate. Tokkichummaan Hajiin bakka deeman hundatti tokkichummaa ijaaran. Bakka deeman haasan hunda keessatti waan tokkichummaatti waan Hajiin dubbata. Waan nama uummata keenyaaf ammas dhaamu boris yaaduuf miiraan hoogganamuu qabnu kaayoo beekuu namarra jira. Ani eenyu beekuu namarra jira. Namni seenaa namaadhaa qara'ee seenaa namaa namni nama qaraasisuu hin danda'u. Ani ilma Haji Adam Saaddooti. Seenaa abbaa kiyyaa ka Haji Adam Saaddoodhaa anatu beekuu qaba malee anatu dubbachuu qaba malee namni natti dubbachuu hin qabu. Seenaa uummata kanaatis anatu beekuu qaba malee namni bakka bu'ee fedhii uummata kanaatis namni bakka bu'ee natti himuu hin qabu. Fedhii uummata keenyaallee namni bakka bu'eetiin uummata keenyatti himuu hin qabu. Uummanni keenya ofumaa beekuu qaba. Maaliif akka deemu, garam akka deemuun isarra jiru, maal ta'uun akka isarra jiru ofiif hoogganuu qaba. Kana kan jedhu. Itti aansuudhaan yeroo ammaa kana ergaan uummata keenya yookaan uummata Oromootiif qabdu sochii ammaa kana faana wal qabatee maal nuun jetta? Ani ergaan qabu uummanni Oromoo kun ufaa beeku. Ufitti haa kalaa'u. Yoo ufitti kalaa'e waan hundaa beeka. Waan hundaa balaaleffachuunis gaariidhaa miti. Waan hundaa ammoo akkanumaan ka'aniitiin jaalalli badduun illee gaariidhaa miti. Jibbaan badduun illee gaariidhaa miti. Ani siyaasa biyya kanaa keessatti wanni ani jibbu tokko jechoota afaan Amaaraatiin madamsas jedhamu tokko balleessuu waan rabbi uume tokko namni balleessuu hin danda'u. Waan hawaasa keessatti uume tokko illee balleessuun hin danda'amu. Maal faatonni jedhamu. Kaayoon hin damarsasamu. Kaayoon hin diigamu. Mukaa miti lafa buqqisaniitiin kawannaa jedhama. Kaayoon tokko waggaa ijaarameetiin hin jiru dhiiga namaatiin ijaarama. Sammuu namaatiin ijaarama. Hawaasa keessatti ijaarama. Hawaasa keessaa waan tokko balleessuu hin danda'an. Fakkeenyaaf
amantii kiristaanaa abbaan fedhii billaan itti duule islaama ta'eetiin ka duultaate kiristaana balleessuu hin danda'u kan islaamattis balleessu jechi hin balleessinaa daaraa goonaa jedhamu kun siyaasaa keessatti jiraachuu hin qabu. Uummanni keenyallee kanarraa of tiisuu qaba. Homa fedhanuu haa jaalatanii jaalallee likkii hin qabnellee gaariidhaa miti abaarsi likkii hin qabnellee gaariidhaa miti. Namas galateeffachuu barbaaddanoo jiraate asumaan oduu dhaamtanii. Dhaamsooma nama dubbate kana wanni guddaa wanni dhaamu qabu namoonni ani galateeffachuu qabu haadha mana kiyyaadhaan galateeffadha. Rakkoo hunda keessatti naka waliin na waliin dhaabbatu ilmaan kiyya nan galateeffadha. Hiriyoota kiyya ibalu jedheetiin ka addaan baasuu hin dandeenye warri na waliin dhaabbatan warri na waliin jiraatan ka rakkoo kiyya sana waliin rakkatan abbuma miidiyaa kana olii gadi hojjetu kana isaarraa yoo eegalee hiriyoota keenya hundaayyuu ni galateeffadha. Ummata Oromoodhaan na galateeffadha. Bakka deemu maratti ulfina naa kennanii bakka deemu maratti wayyoo naa kennanii ummata kiyyaa wallaalus wallaalaa kiyyaa beekus beekaa kiyyaa isaaf hin jiraadhaa isaaf isa waliin jiraadhaa ni galateeffadha kanuma wannan jedhu gin ummanni kiyya kun osoo of beekee gaariidha. Ayyee ulfaadhaa umurii dheeraa isiniif haa kennu jenna. Turtiin Musaa Hajii Adamsaaddoo waliin goone asumarratti xumurama. Torban keessummaa biraatiin haga walitti deebinutti fayyaa naa ta'a.